akkam jirtu daawwataaf dhaggeeffattoota keenya torban darbe egaa sagantaa galoo shobbaratti keessummaa kabajaa godhee kan isin dhiyaadhe faarfataa Abaataa Gammachuu ture. Kutaa tokkoffaasaa torban darbe isiniif dhiyeesseen ture. Har'a ammoo torban lammaffaatti kutaa lammaffaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Turtiin keessan amma dhumaatti na wajjin haa ta'u. Namni hin dogoggora. Beekaas yoo taate hin dogoggora jechaa kooti. Kan keenyas akkasumadha. Bara durii abbootiin amma hayyuun yookaan immoo beekaan Oromoodhaa rimaa garaatti beeka jedhan sun waan boru dhufu waan fuuldura kanatti namarra qaqqabuu danda'u isa kana jalaa nama baraaruudhaaf har'a mala namatti hima. Inni kan keenyaa garuu akkas miti. Ammayyuu jecha. Isaantu uummata Oromoo kana gaggeessee rakkoo ciccimoo waan baay'ee keessa dabarsee iddoo kanaan ga'e kan keenya garuu amma innaa deebinee ilaallu warruma akka Akitoofeel beekamoota jedhamantu durumaa kaaseeyyuu rakkoo uummata kanarra qaqqabu jijjiiruu bakka isaan danda'anitti carraa argatanitti uumamne jedhee yaada. Ammas immoo isa kanaaf deemnaa laata isa jedhu yaadduun hin qabaane akka mataa kootitti jechaa kooti. Gamuma dhuunfaatiin jechuudha. Akka sabaatti yookaas geggeessitoota ta'uudhaaf kan ta'anii beektota qabna. Garuu itti fayyadamaa jirrudha. Itti fayyadamaa jirra. Mee sabni kun maal haa godhu? Yoo amma saba Israa'el ilaalle ejjenni qaqqabu yoo ta'uu fi dide gara duubaatti deebi'u yeroo barbaadan jechuudha. Geggeessaan isaanii gaafa ta'u didu murtoon isaanii maa inni duubatti deebi'u. Rakkoon isaanii garuu itti cima malee furmaata hin argatu. Garuu geggeessaan ta'uu fi gaafa didu waa murteessu amma isaa. Namum ta'eet egaa achi keessaa bahee namum ta'eetu immoo daganaa achi keessaa bahee ummata sana mataa walitti qabee argaaggiyaammoo malee ummanni garuu innaa bittimeetuma amma yeroo murtaa'etti amma namni ka'uufitti fakkeenyaaf macaafa abboota firdii macaafa masaafinti jedhu sana keessatti namni hundumtuu irra deddeebi'ee dubbata macaafichi. Namni hundumtuu waanuma itti fakkaate raawwata jedha. Namni hundumtuu waanuma garaasaa keessa jiru isum kanatu dhugaadha isum kanatu daandiidha na baasa jedhee raawwachaa ture jedha. Isa kana iddoo sadiitti irra deebi'ee dubbata. Garuu እግዚአብሔር ሰው አስነሳላቸው ዋቀዮ ነመ ካሴፊ ኤቤሉ ሂንከኤ ጀዳ እና ረከተኒ ገረ ዋቀዮት እየን ነምኒ ከኤፊቱ ነም ሰነቱሞ መታሳኒ ወልት ቀቤ አከ ኡመታት አከ ብያት ዴቢሴ ሳኒ ጃራ ከናፍዩ ኑት ያመ ዋንቲ ጎቹን ኑረ ጅሩ ኤጋ ነምኒ ኑፋ ከኡ ነምኑምቲ ኡመተ ከና ጉቱ ሳ ወልት ቀቡ ኑፋ ከኡ ጀነ ማለ akka amma jiru kanatti garuu ani amma mootummaa duwwaatti rakkinni kan jiru mootummaa duwwaa bira jedha isa jedhamu sana xinnoo ishee isa irratti natti ulfaata. Akka rakkootti iyyuu immoo beektonni keenya iyyuu isa kanaaf furmaata fiduu otoo danda'anii hin finne isa jedhuun qabaane. Fakkeenyaaf amma carraadhuma argannetti iyyuu ittiin fayyadamne durumaa kaasee waan ta'aateef ammas carraadhuma arganne sanatti iyyuu fayyadamuu dhiisuu keenyaan waan duubatti nu deebisu wayii natti fakkaata. Ani amma nama seenaa miti nama siyaasaas miti dhaabbata siyaasaa keessaa harkan qabu kamuun keessaa iyyuu akka macaafichi jedhutti garuu dhugaa hin gurguriin biti malee jedha. Dhugaa bituudhaaf immoo gatii si kanfalchiisa waan jedhuuf iyyuu ani amma akka nama amantiitti akka nama kiristaanaatti akka nama yaada waaqaa wanni jedhutti fakkeenyaaf amma carraan tokko yoom uummata Oromoo harkaa bade baruma amma waa'ee amma kaafamu kana keessatti wanti tokko kaafamu waggaa 100 kanaan fuuldura isa jedhamu sana yeroo sanatti amma nama Oromootu iddoo olaanaa irra ture namni sun garuu hoomaa waraanaatu harka jira humni harka jira beekumsa harka jira akkuma amma Akitoofeel kaafne kana namni beekamaan sun warra adiidhaaf iyyuu hojii manaa kenneetu halkanii guyyaa akka isaan cinqaman taasisaa ture. Mootichi maqaadhaaf aangoo qabatee siree irratti jira malee namni silaa bara dheeraadhaaf warra adiitiin falmaa ture nama keenya sanadha.
dhumarratti garuu jaarsi ennaa boqotan akaakayyuu isaanii akka moo'utti dhaamanii deeman. Namni itti gaafatamummaa fudhate immoo namuun keenya sanadha. Mucaan haa moo'u jedhamee waadaan galameef abbaa isaatiin Oromoodha. Namni Oromoo keenya nama kana gorsee yoo mucaan illee daa'imummaadhaafis umriin isaa ijaan geenyeef iyyuu rakkoo uuma jedhame rakkoo akkan uumneef iyyuu itti gaafatamummaan itti laatameera waan ta'aateef nama kana gorsanii qajeelchanii isaan obee keessadha isa kaan iyyuu hin gorsu waan ta'aateef nama kana qajeelchanii daandii irra buusanii carraa innaa sana argame sanatti garuu otoo fayyadamanii rakkoo baay'ee uummata kana irratti sanaan booda qaqqabe hundumaa garagalchuu danda'u iyyuu isa jedhu furuu danda'u ture furuu danda'u. Carraan tokko innaa sana badee ergasii carraawwan baay'een balleessine irra nuti amma. Seenaadha waan ta'ateef seenaatu dubbata waan ta'ateef iyyuu amma Habta Gorgis inni jedhamu Quseedha jechaadha. Quseen mana masaraa mootummaa Minilik keessatti olaantummaadhaan namni isaan qixxaatu hin jiru. Hayyummaadhaanis immoo namni isaan qixxaatu hin jiru. Kanaafiyyuu isa kana gochuu qabu yonnaa sana. Daangeessuu qaba ture rakkina kanatti. Rakkina kana gubbaarratti bakka eenyum sana haala jiru sana jijjiiruu danda'u yoo isaan harka jira waan ta'ateef. Inda'uun kaksiisaniiru jedhama. Namni Iyyaasuu irraa aangoo dabarse isa jedhamu kaksiisaniiru jedhama. Kakuu kana immoo kan raawwate Habta Gorgisidha. Erga kakuu kana kakataniin boodatti mucaa kana aangootti fiduu qabu. Jalaa miliqsuun qaban. Tarkaanfii isaan fudhatanii Iyyaasuun mootummaa dhabee lubbuudhumaan iyyuu darbe. Kan keenyaa jechaadha. Nama keenya guddisuu qabna malee kuffisuu hin qabnu iyyuu. Nuyi garuu isa kana raawwanne waan ta'aateef carraa tokkonnaa sana gubne jedhee tayyaada. Kanaaf iyyuu hayyuu qabna ammas. Itti fayyadamaan jiru. Hayyuuwwan keenya garuu ammas carraadhuma nuti qabnu kana iyyuu itti fayyadamaa hin jiranii laata isa jedhu. Duuba waan tokko sin deebisa gara duubaatti. Akkas lakkaastanitti ani paartii siyaasaa keessa sin jiru. Kamiin iyyuu keessa mormus hin deeggarusidha. Akka nama waaqayyo tokkotti waan sila kaastanii irraan sinii kaasaa jira. Akka nama waaqayyo tokkotti amma yeroo ilaaltanii rakkoon mootummaa bira jiramu jiru. Akkuma nama waaqayyo tokkotti gaafa ilaaltan jechuudha. Mootummaa bira mootummaa isa kan Itoophiyaa silaa dhiisaati. Akkuma addunyaatti iyyuu moototuma isaan biyya dimokiraasiidhaan bulchanii wanti hundumtuu isaan mijaa'e biratti iyyuu rakkoon hin jiru. Rakkoon eessaayyuu hin dhabamu. Akka rakkinaatti jecha bifa isaatu garaagaradha malee. Inni biyya biraa jiru biyya keenya keessa hin jiru, inni biyya keenya keessa jiru immoo biyya biraa hin jiru. Kanaafiyyuu garuu dhibbaan dhibbatti amma rakkoon amma dhufaa jiru kun hundumtuu immoo mootummaadhuma bira jira isa jedhu sana immoo yoo kaafne isa macaafichi jedhu sana immoo dhugaa isa jedhamu sana immoo nu harkaa gata. Kanaafiyyuu nu biras rakkoon jira. Mana waaqaa keessa iyyuu rakkoon jira jennee kaafne irraa miti. Mana waaqaa keessa iyyuu rakkoon jira. Mootummaa biras rakkoon jira. Garuu rakkoon hundumti isaayyuu immoo burqaansaa mootummaadhuma yoo jennee kaafne immoo inni kun dogoggoradha. Dhugaa isa jennu sana immoo nu harkatti gata jecha. Jira inni dabarraa. Mee gama waldaatti tasaa deebinu gaa. Akka biyyaatti jira jechuun jira. Furmaatan argannee jira. Isa kana furuu hin dandeenye garuu jira. Ammoo jira. Boorimoo jira jechuun dhiisuu dandeenya waan ta'eef guyyaan dhufee nurraa dabarsuu danda'a. Gaba samaatti as deebinee gara waldaatti geggeessitoota waldaa keessa jiran kana rakkina sana furuudhaaf dhaloonni kun maal godhu? Maaliif daddarbaa dhufeera rakkoon kun? Rakkoon geggeessaadhaa darbaa dhufa. Warra amma jiran kuni daangaa gochuudhaaf maal gochuu qabu? Inni kunis gaaffii gaariidha. Ani amma yeroo warri OBS dhufani gaaffii akkasii na gaafataniiru anumarra kan ga'e jechaadha. Fakkeenyaaf amma faarsaa lakkoofsa tokko naan hojjedhu waldaadhaas dhimmanii miti. Anaafis dhimmanii miti. Garuu namni biraa dhufee faarsaa siifan hojjechiisaa jedhee gaafa dhufee natti himu
nama alaa faana walii galtee uumte ati garuu kennaa waldaati jedhanii dhufanii isa kanaan na qaban. Ani kennaa waldaa ta'uu koon haallee haala kanaatiin faarsichi hojjetame. Akkuma Phaawulos jedheyyuu akkaan isaa haa ta'u akka bareedhaan isaa ta'u faarsichi hojjetameera. Ani garuu faarsaa sana hojjechuudhaaf iyyuu sanum gubbaa irratti iyyuu gatiin an kanfale anaaf gooftaatu beeka. Miidhama guddaan narra qaqqabe. Akkasii dhagaa rakkoon waldaa keessa jira. Ijoolleen dhaloonni ammaa kun immoo akka nuti rakkannee darbine sanatti akkasitti haa jiraatan jechaadhaaf immoo inni kun waan hin fakkaannedha. Yeroon jijjiirameera, barri jijjiirameera, haalli jijjiirameera, haala jijjiirame waanuma silaa gaarii ta'e kana keessatti dhaloonni amma jiru kun immoo akkuma keenyatti ba'aa baate ba'aa humna isaatii olii itti fe'amee gadi gugguufee akkasitti akka deemuuf isa kana baachataniitu waan ta'eef hin eeyyamtani. hin eeyyamu. Maaliif dhaloonni kun gidiraa keessan bilisa ba'uu qaba amma ta'e. Ta'uu qaba. Singiraa gartaniitu waan ta'e. Nuyi amma gatii irratti kan falleerra waan ta'aate ijoolleen amma jiran kun immoo jiraachuudha qabu bakka. Kana meenyaatti jiraatanii waaqa tajaajiluu qabu. Barri isaanii bara nageenyaatti bara gaarummaa waan ta'ateef iyyuu bakka akkuma silaa haalaa fi bara fakkaatanii jireenya mijataa jiraachuu qabu. Isa kanannaan jedhu garuu ijoolleen amma gadhiisii akka ta'an jechaa kootii miti. Gadhiisii akka ta'an jechaa kootii miti. Warri kaanis immoo warrumti kaan iyyuu isa kana dhaabuudhaaf maal gochii qaba isa jedhu namni waldaa keessaa bahee iddoo biraatti waldaa dhaabeedhaaf haala amma jiru kana hin jijjiiru. Hin jijjiirres hin jijjiirus. Isaan keessaas namni bahee iddoo biraatti waldaa dhaaba waan ta'ateef isuma ofii isaaniitii facaasan hammatu isaan keessaas kutee baheetu immoo daganaa waldaa dhaaba waan ta'ateef akkasitti dhaabuun hin danda'amu. Dhaabuu kan danda'amu garuu ati achum jiraattee bakkum jirtu sana jiraattee namoota kana haala isaan daandiitti dhufuu danda'an teessee mari'attee marii isa jedhamu qajeelummaadhaan akka sagalee waaqaatti akka nama waaqaatti isa kana teessee mari'attee kun akkana yoo ta'ate kun gaariidha yoo jette malee baqattee keessaa baateedhaaf seenaa sana nan jijjiira yoo jettee amantee ani isa kanatti immoo hin amanu. Achuma dhaabatanii haala silaa ta'uun yoo ta'ate iyyuu immoo waliigalteedhuma wanti godhan wanti baay'een jira. Isa gochuudha. Malee baqattee baatee waldaa kan biraa dhaabbattee እንደውም amma kunoo baay'een isaanii ittiin komatamaa ittiin hamatamaa waan jiraniif iyyuu rakkoon baay'een iyyuu immoo waldaa baatee alatti hundoofte waldaa irraa cittee fi hundoofte sana keessatti waan himamuuf iyyuu rakkina sana dhaabne irra jechaa miti itti caalchifne waan ta'aate. Rakkoo waldaa keessa gaafa kaasnu namoonni baay'een mul'ata baatanii utuu dhugaa qabanii jiru amma jechuun jiru kan dhugaatu qabanii dhugaan isaanii mul'achuu dide jiru. Hacuucamanii achuma kan ta'an jiru jechuudha. Warri immoo ergamni tu isaan keessa jiru balbala dhabanii waa'ee geggeessaa kana wajjin wal qabsiisanii maal jedhu mul'ata koo wajjin deemuu waan isaan didaniif wayii immoo danqaa waan itti isaanii fanachi beeku waldaa sana keessaa ba'een gara waldaa biraa deebiin wayii immoo fi pilaantii godhe waldaa isa kana akkamitti ilaaltu achi dhaabbatanii morma yoo jenne mul'anni isaanii achumatti amma inuma danqama. Mormii amma mormii isa jedhamu otoo hin taane haaluma qajeelummaa ta'aateen amma jaalalli humna qaba jedhaa miti. Jaalalumaan waan isaan keessa jiru sana iyyuu namoota achi jiranii fakkeenyaaf amma waldaa keessatti bari isa jaarsolii waldaa yookaan immoo gaggeessitoonni waldaa hin argine iyyuu uummanni hin arga waan namarra jiru jechaa waan namarra jiru uummanni hin arga. Barri kun akka bara isa durii sana miti. Barri inni amma nuti irra jirru namoonni hundumtuu fagaataniiru yaadaan bilchaataniiru waan ta'aateef waan narra jiru waan hin hambaadhee deemu uummanni hin beeka. Yoo jarri dubbachuu iyyuu baatan yoo jarri tarii ijarra buusuu iyyuu baatan rakkinna kan biraa yoo jiraate malee rakkinni kan biraa yoo jiraate amma isa kana mormiidhaan otoo hin taane ta'anii dubbatanii furmaata ittiin dhufuu danda'u sana mala isaa wajjiniin lafa kaa'anii hin didu yoo ta'atan amma gara diddaatti na deema yoo ta'an nama kana dhugumayyuu akkuma amma dubbatamu kanatti akka alarratti daangaanatti goonaan fuuldura gorraan isa jedhu kana namoonni naannaa sana jiran jiru namoota dabalatanii waldaadhuma
biraarraa yoo ta'e kootta ameenuu walakkaa galaatii waan kana ilaalaa yoo nan balleesses yoo jarri kun namiidhaa jiraatanis jedhanii namootuma muraasa waamanii achitti furuu hin danda'aman. Hin furama jedhee yaada. Otoo akkasitti ta'ee amma kana iyyuu hin bal'atu bifti waldaadhaan nama badee kunis akkas ta'a jedhee hin yaada. Baay'inaan furuu kan danda'amu rakkoo mana keessa jiru warra mana keessaa fura. Dhaloonni bakkee irra taa'ee keessumaa umurii keenya irra warra jiran dargaggoonni mul'ata baatanii tajaajilamus tajaajilus barbaadan jiru. Isa kanaaf immoo warri gola keessa jiran danqaadha. Mee isaan kun akkamitti darbanii haa fooyyessan? Wayimmoo akkamitti furmaata kana fiduu danda'u dhaloonni kun warri bakkee irra jiran jechuudha. Keessumaa amma maafan kana kaasee yoo waldootiin tokko tokko gama worshiippii danquutiin waaqeffannaa danquutiin hundaan waaqeffannaa dhiisnee lallaba qofa. Warri tokko tokko immoo lallabni fi waaqeffannaa nafee raajummaa qofa. Warri tokko tokko immoo waaqeffannaa fi raajummaa nafee barsiisa qofa. Akkasittiin rakkooleen garaagaraa kun jiru. Eeshi dhaloonni ol adeemu kun akkam haa ta'u? Inni dheebuu waaqeffachuu qabu. Ayyaana isa keessa jiru kan ammoo baasuu ni qabu. Warra achi keessaa wajjumatti mari'atanii fooyyessuu danda'u jenna. Yoo furuu dadhaban illee fooyyessuu danda'u. Dhaloonni kun akkam haa ta'u? Rakkoonumti amma kaka'aa jiru kun iyyuuni baay'inuma waldootaa keessatti ennaan waldaa hundeessanii namni haala kanaatiin haa ta'u jedhee ajaja gaaraa dabarsu natti fakkaatan ni kun amma. Fakkeenyaaf amma waaqeffannaa bichaa haa ta'u waldaa keenya keessatti waaqeffannaa bichaa haa ta'u inni jedhamu kun duris akkasitti ittiin hin dhufne waan ta'ateef rakkisaadha. Innaa amma egaa rakkinichi iyyuu erguma waldaan babal'attee akkuma waldaan bal'atteetti rakkoon ishiis akkasumatti bal'ate malee. Innaa wanta akkasii inni jedhu jira fakkeenyaaf amma waaqeffannaa warra waaqeffachiisan ijoollee waaqeffachiisan wanti akka rakkootti yeroo baay'ee kaafamu yeroo fixusa jedha. Yeroo lallabaa hin gabaabbateetu isaan hin waaqeffachiisu sanaan booda warri faarfatu itti aanee faarfata sanaan booda mabaan hin sassaabama ennaa gara lallabaatti dhufamu yeroo xiqqaadha. Isa kanarraan kan ka'ate iddoo tokkotti hin kaasu. Isa kana nan dhaga'anis waan ta'aati. Garuu dhoowwuu dhibbatti dhoowwuu otoo hin taane isaanumtuu waanuma madaalame wayii waanuma bareeda otum mi'aawu maaliif hin dhiifne isa jedhamu. Ofima isaanii. Ijoollumtiyyuu otuma mi'aawu otuma harkaa mi'aa jiru maaliif hin dhaabne isa jedhu komiin ka'u isa kanadha. Gara dhugaa jiru tokkotti yoo deebine sabni gaafa taa'ee dhaggeeffatu lallaba dhaggeeffata moo faarfannaa fariifata namni baay'inaan? Faarfannaa dhaggeeffata. Irra caalaa dhaloota eeguu namaa keessa kan jiru. Dhaloonni amma yaa'u isa kanadha. Fakkeenyaaf amma naannaa tokkotti faarfatamnaa warri yaa'an akkuma jiranitti dhaloonni akka gadhiisanii kan ba'an immoo jiru. Isa kanas hin argina. Garuu isa kanaafiyyuu maaliif inni sun gabaabbate yeroon lallabaas dafeetum ittiin fufne isa jedhu inni kun furmaata ta'a laata isa jedhuuf namni akka komiitti kaasaa jedhee yaadasa malee ijoolleen dhibbatti waaqeffachiisuun qaban isa jedha isa kanaan hin dhageenye. Garuu otum mi'aawu otum harkaa mi'aawu furuun hin danda'ama. Otoo dhaabanii sanaan booda faarfattoonnis itti galanii. Walumaa gala rakkoo waldaa keessa jiru achumatti sirreessuudha malee baqachuun hin barbaachisudha yaadni keessan akka walii galaatti. Akkasiin jedha. Kanarratti walii galtu. Ani yaadni koo isa kanadha. Mee haa ta'u waldaan kiristaanaa gama sabaa yookaan immoo gama biyyaatiin rakkoolee biyyaa kana furuufoo maaliif rakkoo biyyaa sila kaasneerraa mee waldaan akka biyyaatti furuuf isa waldaa keessa jiru wal dhaga'uutiin wal mari'achuutiin walitti haasa'uutiin mari'atamee furamuu danda'a. Mee akka sabaa akkuma sabaa bakka buusnee gaafa haasofnu saba keenya kanaaf saba keenya irra dabartee immoo nageenya biyyattii kana eeguuf maaliif yoo dhuguma geggeessaan waldaa kiristaanaa keessatti guddate biyyaaf hin ta'a. Firdii qajeelaa tokko fudhadhuu fi Selemoon yoo fudhanne nama ogummaan guutame namni jechuun dhugaa ba'umsa sirrii qaba. Waaqayyoos akkan ogummaatiin guutamu kennaa ogummaa kennee fi mucaafni qulqulluun haasaa nama kennee fi miti. Maali kun imma akkaataan guddinaas murteessaadha isa heduu yaadan biyya geggeessuuf jechuudha. Biyya tokko geggeessuuf rakkoo biyyaa kana furuuf akkaataan jalqaba guddatan murteessaadha yaada. Maatii keessatti maatii irraa kaasee waldaa naannoo irraa kaasee
Erga kuni bu'aa qabaatee waldaan kiristaanaa geggeessitoota sirrii kaasuudhaaf gahee hin qabdu. Moo qabdi? Otoo Waaqayyo ishii gargaare qajeelummaadhumaan deessee qajeelummaadhumaan guddistee qajeelummaadhumaan immoo jifuudhaan geessee inni kun gaariidha. Garuu kaleessas rakkoon jira, bifa isaatu addadha. Har'as immoo rakkoon jira. Rakkoon waldaa keessa jiru sun ittuma fufe malee wanti dhaabbatee hin jiru. Namoonni waldaa keessatti amma wal guddisuudhaaf ka'an caala wal kuffisuudhaaf walirratti inni ka'an inni kun waan ifa ta'atee waan biyya argee ta'atee biyyuu inni kun homaa waan haguuganis hin qabu. Kanaaf waldaa keessatti nutuu waliin guddisaa hin jirru nagaa walii kennaa hin jirru isum alarra jirutu mana keessa jira. Otoo manni keessi nagaa qabaate isa alaatiif qoricha taanaayyuu nuti. Garuu nu keessayyuu rakkootu jira. Karaa kamiitiin amma furmaata sanatti darbina. Karaa biraatiin garuu furmaanni kan dhufu akkuma nama waaqaatti akka nama hafuuraatti iyyuu bara duriis namoonni bara rakkinaa sana keessa cimanii ittiin darban humnas kan isaaniif ta'e seenaa jijjiiruudhaafis kan isaan gargaare kadhannaadha. Amma namni hin kadhataa yoo jedhame kadhataa hin jiru. Akkuma sabaatti iyyuu eessumayyuu yoo dhaqne garuu waldaan amma dhaabbata siyaasaa fakkaatti malee waldaan akka waldaatti bifa waldaadhaa qabatteetti jechuu hin dandeenya. Waldaa keenya keessas rakkoo jira, waldaa warra biraa keessas rakkoo jira. Isa kanaaf iyyuu oduu odeessuudha bakka amma nuti akkuma waan tokkootti iyyuu gabaasum gabaasamaa jiru bultii bultiidhaanisum kana deebisnee odeessina malee isa kanaaf yaa waaqaati nu gargaari furmaata fidi waldaan furmaata haa fiddu isa jedhu inni kun jira natti hin fakkaanne. Dura kaaseera waan ta'ateef hojii keenya nutti baay'achaa jira waan ta'ateef hojii biyyaa, hojii dhalootaa, hojii isa boru biyyi kun ittiin biyya taatee gara fuulduraatti deemtu isa silaa ittiin guddannu inni kun nu harka jira yoo jedhu inni kun gaaffii. Maafan kaase kana darbee gahee waldaan hojjettu keessaatii namoota dhugaaf wareegan oomishuu dandeessi waldaan kiristaanaa. Dhaloota dhugaarra dhaabbatee jechuun dhugaaf faraduu danda'u, gama dhugaa galuu danda'u jechuudha. Firdii qajeelaa kan kaasneef immoo hoogganaa sirrii ta'ee firdii kan hin faranne firdii sirrii kan hin faranne jira. Isa kana sirriitti barsiisuuf sirrii akkuma isin jettanii dhugaa biti malee hin gurguriin. So dhaloonni dhugaa bituu danda'anii yoo waldaa keessaa biqilan biyyaaf qoricha ta'uu isaa yaadeen kaasaa jira. So amma luba bal'inaa kaasne keessumaa luba bal'inaa yoo kaasne wanti isaan akkatti dubbatanii biyyaaf taa'aa jiramina wanti waaqayyo karaa isaanii dubbate jechuudha. Qeessi dunaatumsaa fa'aa yoo ilaalle gama lamaaniin iyyuu qabsaaniiru. Gama kamiin jechuudha. Warra akkasii kun amma biqilaa jiru akkas nama laaltanii ta'u. Kaa jiru ilaalchi nama laalaa jirtan kana. Isa kana gaamma bifuma ittiin galfata fudhanne sana isa kana raawwataa jirra isa jennu sum kanarra deddeebina. Waldaan amma bifa kaleessa waaqayyorraa adaraan itti kenname yookaan immoo galfanni itti laatame sun isa kana gaggeessaa jirti. Dhala qajeelaa dhalaa jirti. Dhala qajeelummaadhaan guddisaa jirti. Qajeelummaadhaan immoo jifuudhaan gaadha jirti isa jedhu sanatu xinnoo ishee faallaa ta'e. Kanaafiyyuu akkuma ati jetteeyyuu mana keessatti wanti gaariin otoo dhalate gaarummaadhaan guddate gaarummaadhaan iddoo qaqqabe naannaa tokkorra darbee biyyaaf ta'a. Amma garuu isa kana miti egaa isa kana miti amma hojiin nutti baay'achaa jira. Akkuma waldaatti iyyuu hojiin itti baay'achaa jira bakkuma hundumaati iyyuu. Hojichisummaa inni waa'ee hojii sanaa kaasa sisi baay'ee deddeebisanii kaasta waan ta'eef hojiin baay'ate kun isa kami biyyaaf kan hin taane hojiin mana waaqayyoof sirrii jechuun dhugaa tokkoof kan hin taane maa'in hojii sana waa'ee hojii sanaa ibsaame akkas nu hubattanitti jechuudha. Amma nuti dhaloota amma jiru kana dhugaatti guddisuu akkasitti adeemaa jira isa jedhu anumarraa kaaseeyyuu. Ani amma ijoolleen natti dhiyaatus waan tokko na gaafatu
bakka itti walii gallus qabnaa, bakka itti waliin gallees qabna. Miira isaanii duwwaa ho'isnee kaasnee garuu dhugaa waan hin taane duwwaa itti guunnee boru waan isaan hin gargaarre yoo isa kanaan furdifne gaarii miti. So rakkoon furamuun isaan ulfaataadha. Rakkoon kun ittuma caalaa deema. Rakkoon amma jiru sun itti caalaa deema malee boruuf ijoollee kanas as keessaa manuma waaqaatiif iyyuu hambaa kan ba'u jira jedhee yaadu haala amma ittiin adeemnu kana. Mee gara dhumaatti deemaa jirra. Dhaamsi isin keessa jiru sabaafis biyyaafis waldaa kiristaanaa keessumaa faarfattoota keenyaafis ayyaana garaagaraatti waldaa kiristaanaa gaggeessaa kan jiran tajaajilaa kan jiraniif dhaamsa isin keessa jiru gama kamiinuu dubbadhaati gara dhumaatti deebina. Waaqayyo sinaa eebbisu. Haalli amma nuti irra jirru akka waldaattis gaarii miti, akka biyyaattis gaarii miti. Biyyi rakkoo guddaa irra jirti. Ermiyaas namni hundumtuu fuulli gurraacha'ee dhiirri iyyuu akka dubartiitti ciniinsuun qabee jedha. Biyyi kanarra jirti natti fakkaata amma. Hundumatu mixixaa, hundumatu ciniinsuun qabe fakkaata. Wanti dhalatu gaarii akka ta'uuf garuu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waldaan isa kana garuu itti gaafatamummaa caala hundumaa caalayyuu waldaan qabdi natti fakkaata. Kanaafiyyuu nuyi amma Waaqayyoon gargaaruu qabna. Kan Waaqaa ta'uudha qabnaa isa jedhuun qaba. Waldaan kan Waaqayyoo ta'uu qabdi. Waaqayyoon gargaaruudha qabdi. Waaqayyoon bukkee dhaabachuu qabdi. Isa kana akka dhaamsaatti isa kanan dhaama. Dhaloota amma jiru kanaaf immoo wanti odeeffamu hundumtuu dhugaa miti. Wanti dubbatamu hundumtuus dhugaa ta'uu hin danda'u. Innaan akkas jedhu immoo hundumtuu dhugaa miti jechaa koos miti. Dhugaan jira. Dhugaa akka dhugaatti. Garuu dhaloonni kun waan hundumaa otoo qoruu danda'e. Otoo qoruu danda'e gadi taa'ee isa kamtu dhugaadha, isa kamtu dhugaa miti isa jedhu. Isa kana qoruu otoo danda'e. Boruu isaatiifis baay'ee isa fayyada. Kana ta'uu baannaan garuu hundumtuu wanti kenname hundumtuu dhugaadha jedhamee hin fudhatama yoo ta'ate gaarummaan qabu. Isa kanan jedha. Waaqayyo otoo isaan gargaare. Karaa biraatiin egaa irran deebi'a ammasi. Oromoon ogeessa qaba, beekaa qaba, hayyuu qaba, manguddoos qaba. Nama haayee namaan jedhus qaba. Tarii rakkoon keenya itti fayyadamuu yoo dhiifne malee. Warri kanaan dura moggaa dhaabatee kana yoon akkas jedhee rakkoodha, yoon akkas jedhee isaa eebeluutu na komataa isa jedhu sana dhiisee hayi jechuun namni danda'u. Hayyoon numti keenya iyyuu isa kana bakka silaa balleessaan jirutti akkas jechuu yoo danda'an inni kun beekumsa guddaadha jedhee tan fudha. Wal gorsuu. Karaa biraatiin immoo amma wanti caalatti yaani xinnoo ishee natti ulfaachaa jiru. Namni ofitti amantummaa hin qabu isa jedhu. Namoonni baay'een amma beekumsa qabu. Beekumsi qabu waan baay'ee hojjechuudhaaf hin danda'u. Garuu warra faayidaadhaan jireenya isaanii gaggeessan, warra beekumsa isaanii dhiisanii nama gargaaruu otoo danda'anii, namaaf ta'uu otoo danda'anii faayidaadhaan yeroodhaaf faayidaadhaan qabamanii bakka silaa namni itti isaan eegurraa gadi bu'an akkuma Akitoofeel kaafne sana wanta akkasii amma inni kun iddoo hundumaa waan jiruuf
namoonni jireenya waan yerootiif eenyummaa isaanii gatan isaan kana isaan kun garuu otoo of sirreessanii isa jedhu hin qaban. Tarii maal jechuu barbaadde isa jedhu warra haadha garaa isa jedhu nama garaadhaaf jiraatu isaan kana bakkuma hundumaatiyyuu akkuma aadaattiyyuu Oromoo keessatti namni kun abaaramaa waan ta'aateef namoonni isa kana raawwatan otoo yaada isaanii jijjiirratanii isa jedhu akka dhaamsaatti isa kan dhaama. Akka dhaamsaatti baay'ee bareedaadha, dhaamsa bareedaadha. Daawwattoota keenya abbaa keenya kan ta'an faarfataa nuyi baay'ee jaallannu, baay'ee kabajnu, faarfannaa isaaniitiin baay'ee eebbifamaa turre jirra ammasii. Dhaamsa kana fakkaatuun si dabarsaniiru. Yaadni isaan keessa jiru burqee manuu baay'ee mi'aa dhaggeeffatameen quufu yaadni isaan keessa jiru. Gama kamiin iyyuu eessa teessanii biyya alaas biyya keessaas kan jirtanii jajjabeessa lafa akkam jirtu akkamitti jirtu jedhaati iyyaafadhaa dubbisaa irraati gorsa dhaggeeffadhaa barumsa fudhadhaa. Egaa dabalataan immoo sagantaa galoo shawuu YouTube irratti subscribe gochuutiin bukkee kan dhaabbattanii yaada garaa garaatiin kan na jajjabeessanii ammas jajjabeessuun keessanii itti fufu anis sagantaa koosii dhiyeessuu itti fufaa torban nagaa siniif haa ta'u keessummaa biraa qabadhee amma siniif dhiyaadhutti nagaa.